aqliin hubattanii meegama baayoloojiitti yookiin ceenu waan quraanni jiruun jalqaba. quraanni suuraa anbiyaa bismillah 21 ayat 30 waja'alna min al-maa'i kulla shay'in hayy waan lubbuu qabu hunda bishaan irraa khalaqne jaa sa'ammallee waan amantanii yaadadha biyya arabaa gammoojjii san keessatti biyya bishaan hin jirre faa quraanni wanti lubbuu qabu hundi bishaan irraa khalaqame jaa eenyu kana amana waan quraanni jiru islaamni ni dhugoomsa garuu bishaan biyya arabaa jiru wanni lubbuu qabu marti bishaan irraa uumame akkamii jaa quraanni akka arra barametti saayitoopilaazmaan kan waan lubbuu qabu maraaf bu'uura ta'e 8 bishaani wanti lubbuu qabu marti 60 hanga 70 bishaan qabaachuun beekamee jira. Egaa bishaan yoo jiraanne wanti lubbuu qabu hin jiraatu bishaan dirqama. quraanni yoo gaafatu waja'alnaa min al-maa'i kulla shay'in hayy waan lubbuu qabu cufa bishaan irraa khalaqne amma boodallee amantanii rabbii waa hundi bishaan irraa khalaqamuu nu hime nuti garuu ammatti dhaqqabne. quraanni dubbachuun bara 1400 dura sa'ammallee amantanii bar isin gaafatam gaafiin kun deebiitedha. egaa quraanni dubbate suuraa nuur bismillah 24 ayata 45 irratti rabbii waan lubbuu qabu hunda bishaan irraa khalaqe jedhe. quraanni rabbii suuraa furqaan bismillah 25 ayata 54 irratti ilma namaa bishaan irraa khalaqnee jirra jedhe. meelaala bara 1400 dura quraanni dubbachuun mee waa'ee hormaataa ilaallu wanni dachii magarsitu hundi saala qaba akka dhiiraa dhalaa zabana durii kun hin beekamne ture. biqilli saal tokkeen illee xabi'aa lamaan beekaman yookiin haala lamaan beekaman akkuma dhiiraa fi dhalaa. quraanni dubbate suuraa xaahaa bismillah 20 aaya 53 irratti rabbitu rooba samii gad isinii buusee ittiin biqila adda addaa isinii magarsiise. biqila tokko tokkoon fakkaan jechuun biqilli saala qaba dhiiraa fi dhalaa. quraanni suuratul raa'd bismillah 13 aaya 3 irratti nuti kuduraalee hunduma lama lamaan khalaqne. kuduraaleen saala qabdi dhiiraa fi dhalaa. meekkaataa jiru hayawaanaat tokkitti tarkaanfanne quraanni dubbatee suuraa An'aam bismillah 6 aaya 38 irratti hayawaana dachii gubbaarra jiraatanii fi shimbirroo hawaarra bararan hundaa'u akka ilma namaatti hawaasummaan akka jiraataniif khalaqne gamtoomaan. har'a saayinsiin akka dhaqqabdetti hayawaanni dachii irraatii fi wanni hawaarra baratus akka ilma namaatti waliin jiraatan. quraanni waa'ee bararuu shimbiraa qajeelatti ibsee jira. suuraa Nahl bismillah 16 aaya 79 irratti sa isin shimbirroo ilaaltanii akka hawaa keessa qilleensarra gadhiifaman mataa isaaniitiin hawaarra turuu hin dandeenye bar yoo dandeettii rabbii taate malee subhaanahu wa ta'ala. quraan nama dubbate suuraa mulk bismillah 67 aaya 19 irratti sa shimbirroo isin gubbaa barartu nu battanii goflaa isaanii diriirsaa dachaasuun bar hawaara isaan hin tursiisu yoo humna rabbii guddaatiin ta'e malee subhaanahu wa ta'ala. inni gaatiisaa waa hundaati. egaa ayata quraanaa armaan olitti kaafnee fi wanni saayinsiin zabanaa madhaqqabde walitti dhufeenya ajaa'ibaa qaban. walitti dhufeenyi ajaa'ibaa kun shimbirroon toftaa godaansaa dhalootaan qabaachuu siiti. haaluma toftaa ilma namaatti walitti dhufeenya qabdi. kana waan ta'eef cuuciin shimbiraa duraan bararuu humaan beeynillee hogguma tokkotti maayilii 1000 barriftee dogoggora tokko malee bakka irraa haatetti deebiti. ammas ragaa gaarii kan nuu ta'u Profeesar Hamburger nama jedhamu kitaaba humnaa fi dadhabbii shimbiraa jiru keessatti ibsee jira. shimbirri tokko kan ganda tokko keessa jiraattu achirraa hanga maayilii 15,000 fagaattee deemtee amna baatii 6 turtee bakka irraa haatetti deebi'uudhaaf deemsa torbee tokkoo qofa bararti. dogoggora tokko maleedha kun wayi dhugaa fakkaataa gaa duuba. saayintistoonni shimbirroon dhalootaan bararuu beekan jedhanii jirani. dhalootaan beekanii mee eenyu barsiisere? quraanni dubbatee rabbii guddaatu shimbira hawaarra oofa jee subhaanahu wa ta'ala.
afaan arabaatiin amsaka jechuun hawaarra oofuu fi dhaabuu jechuudha. quraanni suuratu nahl bismillah 16 aya 68 fi 69 rabbiitu kanniisa beeksisee akkasiin gaaraa fi mukaa fi ganda namaatti galtee akkasii waan dachii magarsiturraa nyaattee hokuma guddoodhaan waan qaalii waan xiqqoo keessaa akka baasan godhe ililluma xiqqoorra waan gaarii. Egaa quraanni rabbii kanniisa akka waan xiqqoo keessaa waan guddoo baaftu beeksifni hogguu ji'u maal jechuusaati. Saayintistiin Joon Fresh jedhamu bara 1973tti xabi'aa hayawaanaa qoratee beekumsa guddaa waan dhaqqabeef gaafii kana deebii kennee jira. Saawuu akkaataa waliigaltee kanniisaa qaceellootti ibsee jira. Har'a akka hubatametti kanniisni dammeessitu tokko hoggii ilillii yookaan daraaraa haaraya argite kanniisa wajjin dalagan bira deemtee bikka daraaraan sun itti argaman himtiif. Kaartaa kennitiifi kaartaan sun daandii kanniisaa jedhama. Haala bobbaa kanniisaa suuraa kaasuudhaan akkaataan waliigaltee kanniisaa habaramuu danda'e yeroo madhiyoo dura. Quraanni rabbii waa'ee kanaa qaceelloo bayaansee jira. Suuraa Nahl bismillah 16 aya 68-69 irratti hoggii waa'ee kanniisaa dubbatu saala dhalaatiin kulii faslukii jee dhaltuu ta'uu ibsa. Durakkitti beekamu kanniisa dhiiraatu deemeessa. Kanaaf namni hundi kanniifni mootii qabdi akkasumas askarri kanniisaa dhiira jechuu turan. Waan dalagee gabaasaa mootii kanniisaatiif godha jedhamaa ture. Har'a akka baruu danda'ametti abbaan gabaasni kennamuuf mootii osoo hin taane giiftiidha. Mootiitu dhalaadha. Kan deemeessus dhiira osoo hin taane dhalaadha. Kana quraanni bara 1400 dura dubbatee jechuudha. Quraanni waa'ee haroollee dubbate. Suuraan Kabuut bismillah 29 aya 41 irratti warri rabbii guddaa dhiisanii waan biroo gabbaran akka nama mana aaroo jaarrateeti. Irra da'iifni mana aarooti. Karoobaaf aduu namarraan dhorkite. Bakka biroottis quraan akki jee namni rabbii guddaa dhiisee waan biroo maganfate jiruunsaa guutuun mana aarootti fakkeeffamti. Raafamaa, dadhabaa fi diigamaa. Ammas jiruu maatii isaanii dhalaatu hooggana, dhalaatu diigas. Akkama saayinsiin itti dhaqqabetti yeroo hunda aaroon dhaltuun aaroo kormaa si'achiisa. Mee waa'ee mixii suuratu Nahl bismillah 27 aayaa 17-18 irratti Nabi Suleymaan jundii isaa jinnii namaa fi shimbira tarreetti naqee osoo deemuu ganda mixii yeroo ga'an mixii keessaa tokko lallabee mana keessanitti dachaa Suleymaan jundii isaa wajjin dhufee jira osoo hin beekin miilaan bubburisanii isin fixu. Namoonni tokko tokko guu kana dhaga'an akki jedhan wahii quraana isa quraanni rabbii waa'ee mixiillee dubbata. Sammitiin yaasuuti jaa jaanii ajaa'ibuun dhabani. Haa ta'u ammoo hayawaana lafarra yaa'uuf ammoo waan barartu hunda keessaa sammuudhaan kan ilma namaatti dhiyaatu mixii ta'uun beekamee jira. Mixiin dalagaa hedduu dalaguudhaan akkuma namaatti hirmaattee dalaydi. Hirmaannaa hojii irratti tooftaa guddoo qabdi. Fakkeenyaaf hoogganaa hojii tooyataa fi hojjetaa addaan qabdi. Waan dalaydu hunda irratti dura waliin mari'atti. Tooftaa walquunnamtiitiin hayawaana hunda caalti. Bakka meeshaa wal jijjiirratan lafa gabaa qaban. Yeroo bona midhaan bakka tokko kuufatan. Ganna roobni akka jalaan biqilchine funyaan irraa caccabsan. Midhaan sun yoo jalaa jiidheoo aduu baasanii goggoysaniiti ol deebisan. Mee wanni kun fiilmii fakkaatu? Mixiin midhaan jalaa jiinaan aduutti baaftee goggoysitee deebisuun akka waan bishaantu midhaan biqilchaatti quba qabdu. Yoo biqile akka dhiyana hin dhabne itti yaaddee ol ka'ee jetti. Mee ajaa'iba mixii ilaalaa ga'a. Walgayiidhaan waa dalaydi. Yeroo bonaa midhaan kuufattee akka jalaan biqile gootee yoo jiidheef aduutti baaftee goggoyfatte. Quraanni gaa beekumsa mixiin qabdu kana bara 1400 dura dubbate. Kan amma saayinsiin itti dhaqqabde kana. Mee amma immoo beekumsa dawaa yookaan qorichaa keessatti faayidaa daa'imni qabu waa laallu. Quraanni rabbii suuratu Nahl bismillah 16 aayaa 68-69 garaa kanniisaa keessa dhugaatii bifa adda addaa qabdu kan ilma namaatiif dawaa taate keenyee jirra jee rabbi. Saayinsiin akka yeroo dhiyoo ibsetti daa'imni garaa kanniisaa keessa
ba'uun beekame daa'imni kanniisarraa argama garuu dur hin beekamne. Egaa daa'imni akka faayidaa guddaa qabu beekamee jira. Viitaamin keetu akkaan keessatti argama madaa fayyisuudhaan beekama. Godaan nisallee akka hin beekamne godha. Kanaaf jecha bara durii loltoonni hoggii madaa isaanii daa'immaa wal dhaannatan madaan isaaniis hin dhodhoobu. Gara birootiinis nama alaarjikii yookaan adanyoo qabu tokko daa'ima waan alaarjikii itti ta'u sanarraa tolfame yoo nyaachisan nam sana achiin booda adanyoon itti deebi'u. Faayidaan daa'imni qabu hangana qofa jechuu osoo hin taane faayidaa daa'imni qabu hedduu keessaa hangana fakkiidhumaaf keessaa filadha. Mee barumsa qaama namaa yookaan fiiziyooloojii haa ilaallu. Ibnu Nafiis namni jedhamu quraanni rabbii bu'ee bara 600 erga turee booda waa'ee dhiigni qaama keessa deemu ibse. Quraanni bu'ee bara 1000 boodas jechuun erga Ibnu Nafiis waa'ee dhiigni qaama keessa deemu ibse bara 400 booda William Henry namni jedhamu Awurooppaa keessatti beeksise. Innis akki jee dhiyanni namni nyaatu garaatti gabbu'ee achiin gara qochumaatti dabra. Qochumaarraa gara hidda dhiiga marrumaanii seenee tiruu dabree achiin hidhe. Akkasitti dhiyanni namni nyaatu qaamaa fi bakka aannan itti tolfamu hunda waliin ga'e. Quraanni waa'ee dhiigni qaama keessa deemuutii fi akkaataa aannan itti uumame sirriitti ibsee jira. Quraana keessaa suuratu Nahl Bismillah 16 aayaa 66 irratti sa'a keessa waan guddaa isinii keenye bishaan qaama isii keessaa kan bikkaa cumaadhaa fi dhiiga jidduudhaa cuunfamtu akka dhuydan. Kunis aanan qulqulluudha kan namaa liqimfamu kan hoggi liqimsan namatti toluu jechuu isaati. Quraanni suuratul Mu'minuun Bismillah 23 aayaa 21 irratti kan reefu Ashraf Muhammad walga'iidhaan nuu bade sana akki jee beeyladaa keessaa mallattoo isin itti gorfamtanii jiraa jedhe. Aanan qaama isii keessaa ba'u dhuydanii faayidaa hedduu isinii qabu foon isii nyaattanii akkasitti egaa quraanni rabbii waa'ee dhiigni qaama keessa deemuutii fi akkaataa aanan itti uumamu bara 1400 dura sirriitti ibsee jiraa jedhe. Mee amma immoo akkaataa uumama namaa haa ilaallu. Yeroo tokko ijoolleen biyya Arabaatti barumsarra turan. Jarris waa'ee uumama namaa laachisee waan quraanni dubbate. Walitti guuranii akka quraanni bayaansetti suuraa Furqaan Bismillah 25 aayaa 59 irratti akki jee waan tokko irratti yoo shakkii qabaattan nama beekumsa qabu gaafadha. Nama beeku gaafadhaa. Akkasitti jechoota quraana keessaa kan waa'ee uumama namaa dubbatan hunda guuranii Piroofeesar Kitmooritti dhiyeessan. Piroofeesar Kitmoor Yuunivarsiitii Torontoo Kanaadaa keessatti dura taa'aa kutaa anaatoomiiti. Akkasumas waa'ee uumama namaa irratti beekumsa qabaachuudhaan addunyaa kana keessaa olaanaadha. Piroofeesar Kitmoor waa'ee uumama namaa irratti aayaa quraanaa adda addaa erga qoratee ilaalee booda akki jee waa'ee uumama namaa irratti jechoota quraanii dubbate keessaa irra caalaan waa'ee dhuma kanaa ilaalchisee waan saayinsii qoratee dhaqqabee wajjin waluma fakkaata. Haa ta'u malee jechoota xiqqoo dhugaadha yookaan kijiba jechuu hin danda'u. Maaliif yoo jettan waan saayinsiin ammallee ittiin dhaqqabne kanneen keessaa akka aayaa suuraa Iqraa yookaan suuraa Alaq Bismillah 96 aayaa 1 fi 2